Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan daawwattootaa fi hordoftoota keenya hundinuu bakka jirtan nageenya keessa isiniif haa gosa jecha har'aan tana aappii ajaa'ibaa jechuudha. Haala ittiin maallaqa teessee argachuu dandeessu jechuudha. Sanittiin isin agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha haala ammatti jiru akka jettu uummanni keenya baay'een isaanii jechuudha hojii dhabanii jechuudha. Namni bakka bakka rakkataa baay'een isaanii hojii dhabduu ta'anii haala kana lammiileen keenya baay'ee miidhamaa jiranii karaa salphaa ittiin maallaqa argachuu dandeenyu karaa salphaan isin hima. Wanni kun aappii ajaa'ibaa tokko dhufe aappiin kun tiktook tuubeedha jechuudha. Fakkeenyaaf tiktuubee hin beektanii akkuma tiktook irra maallaqa ittiin argamsanitti garuu karaa salphaa qofaan itti argachuu dandeessan jechuudha. Inni kun maal jalqaba wanni asirratti isin agarsiisuu qabu. Inni faayidaan isaa faayidaa guddaa kan qabudha. Itti laffaatee akkana gootee achi qabeessa hin qabu jechuudha. Inni kun jalqaba wanni isin godhuu qabdu viidiyoo xiqqaa qofa ilaaluudhaan viidiyoo qofa ilaaluudhaan karaa salphaadhaan maallaqa siif hisaabaa jechuudha. Viidiyoon ati ilaaluu qabdus viidiyoo akkamii? Viidiyoo tiktuubee fakkeenyaaf akkaataa shoortii viidiyoo haala yuutuubii irratti shoortii viidiyoo gabaabduu itti uummanni poostii godhaa jiru kana jechuudha. Garuu haala kana shoortii viidiyoo kana keessatti uummanni keenya sadarkaa gadaanaarra jiran jechuudha. Sadarkaa gadaanaarra jiran uummata hindii qofa warri yuutuubii hojjechuudhaan addunyaa sadarkaa tokkoffaa qabatee jiru jechuudha. Itti aansee uummata lammiilee Ameerikaati. Uummanni kun shoortii viidiyoo irraa ji'a takka keessatti jiru gara doolaara miliyoona oliitti kan argatu jira jechuudha. Ji'a takka keessatti jechuudha. Garuu nuti immoo sadarkaa shoortii kanarraas sadarkaa gadaanaarra jirra. Shoortiin fayyadamnu bara 2022 kan beeku waa'ee sababa shoortii viidiyoo kanarratti illee guyyaa bara viidiyoo bira qabadhe isin dhufa immoo garuu asirratti wanni isin agarsiisu aappilikeeshina karaa salphaadhaan ittiin maallaqa teessee argachuu dandeessu. Bakka fayyadamtee karaa sababni biyya arabaarra yaanee biyya namaarra yaanee gatii maallaqa barbaade hojii dhabduu taanee asiif achiin olii gahee yaanee hojii dhabnee akkanatti maraasuu jiru kanarra manuma keessa teessee aappilikeeshinii kan dalaguun waayifii yookaan daataa qabaachuu qabda jalqaba irratti. Karaa salphaadhaan olii gad deemuu dhiiftee manuma kee keessa teessee aappilikeeshina kana fayyadamtee viidiyoo qofa ilaaluudhaan shoortii viidiyoo qofa ilaaluudhaan maqaan isaa illee tiktuubee kan jedhu isin agarsiisa. Jalqaba irraa aappilikeeshina pilaastoorri argachuu dandeenya jechuudha. Aappilikeeshina namni meeqa fayyadamu jira namni meeqa gabbuusee ittiin gammatti fayyadamaa jira isiniin agarsiisaa jechuudha. Karaa salphaadhaan aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Aappiin maallaqa karaa salphaan ittiin argachuu dandeessudha. Yeroo itti laffaatee olii gad viidiyoo maal jettee karaa salphaadhaan maallaqa argattaa jechuudha. Okkii jalqaba aappilikeeshina kana eessa argatta eessa argatta pileestoorni isin jechuudha. Pileestoorri isin booda nama nyaata tiktuubee ittaan jechuudha. Tiktuubee gootee gizee katabdee inni nu gubbaarratti si baha jechuudha. Asirra gizee inni gubbaarratti si bee erga gadi dhohitee ilaaltaa jechuudha. Tiktuub naaf hin baane. Tiktuubee aappilikeeshina kun akka laafutti pilaastoora keessatti isiniif hin argamu. Aappilikeeshina kun immoo karaa jabaadhaan pilaastoora keessatti liinkiin isiniif haa jechuudha. Akka isin karaa salphaan qabuufattan aappilikeeshina kana jechuudha. Asirratti kun akkuma agartanii aappilikeeshinni asirratti ol bahuun dhorkameeti jira jechuudha. Asirratti malee asliinsa Google Chrome irraa argattanii Google Chrome fi liinkii jala isiniif haa. Kunoo aappilikeeshinni isa kanaa jechuudha. As jala ni seentan aappilikeeshina kana karaa salphaadhaan waan ajaa'ibaati aappilikeeshinni kun. Dhaabbadhaati walumaan ilaallaa jechuudha. Haala ittiin maallaqa argachuu dandeessu. Karaa feetiin maallaqa dabarfachuu akkaawuntii feetira dabarfachuu ni dandeessu. Biyya feete illee jiraattee jechuudha. Egaa akkuma beekamu aappiin kun aappii ajaa'ibaati jechuudha. Aappiin akkuma agartan kana asirratti jechuudha. As tuuxan shoortii bakka jiru kana gisee tuuxanii shoortii viidiyoo isiniif fidaa jechuudha. Shoortii viidiyoo kun akkuma agartan kana asirra isiniif fidaa jechuudha. Laayikiin isa kana miliyoona 2.7 jechuudha. Shoortii kana jechuudha. Okay. Asal ol deemtituma akkuma shoortii kan ilaalaa deemtaa jechuudha. Kana gisee fittee ol looyitee kan ilaaltaa deemaa jechuudha. Kunoo akkuma agartan beesni akkanallee gisee gubbarra fidee dhufe maallaqa isiniif hisaabaa jechuudha. Kunoo beesni kunuu hisaaba meeqa jechuudha. Namni yeroo kanatti jechuudha. Addunyaan jechuun haala kanaan jiraataa jirti jechuudha. Addunyaan haala kanaan jiraataa jirti. Namni keenya jechuudha waan kana fayyadamaa hin jiru jechuudha. Maaliif waan kana fayyadamaa hin jirre laata? Wanni kun dirqama fayyadamuu qabna. Anamma akkuma agartan
giiftii kana tuqaa qo'eetiin garisa giiftiin kun wanni meeqa jechuun haguutamee jira kunuula fixaatiin jira jechuudha jawwaala badhaafamtaa waa meeqa badhaafamta jechuudha kaash aawwatii kana gisee tuutte kunoo maallaqa itti baafachuu jechuudha reedeemu kana hundaan ammaan tana reedeemu godhuu hin danda'a jechuudha paayipaal irratti haniin baafadhanii qabu kongoroleeshin kanaan jiru doolaara 500 agartanii hanga danda'uun baafadhachuu kana sirraan qaba viidiyoon allaalarra naa isaa jechuudha kunoo asirra viidiyoo naa isaa saniif appilikeeshina kana fayyadamuun dirqama keenyaa jechuudha teenyee nyaachuu qabna maallaqa addunyaadhaa kun